Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota jaallattoota hordoftoota TikTok billoo sabaa akkasuma billoo gama Facebookaatiinis billoo wabbii sabaa akkam nagaa keessanii hundi keessanuu baga jiraattanii yeroo sa'a kana eedan isin jecha wow. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee appilikeeshina data free nu dalagan qabadhee isiniif dhufaan ture. As akkasumatti aappii bareedaa tokko aappii haarayaa shari'aa hunda irratti isiniif dalagu tokko isiniif qabadheen dhufe. Egaa aappii kana eessa akka argattan xumura irratti isiniif hima. Warroonni gama YouTube channel keenya dhuftan yeroo jalqabaatiif yoo jiraattan subscribe, like, share godhuudhaan viidiyoo kana hiriyoottan keessan biraan ga'a. Namni hundi akka irraa fayyadamuuf saayibboottan keessan biraan ga'a. Data free namuu haa fayyadamu. Kanaaf mee isinin barsiisaa waa'ee aappii kana shari'aa hunda irratti isiniif dalagaa. Saffisni isaatis ajaa'iba poroodha aappiin. Egaa hanga xumura viidiyootti yoo nafana turtan akkaataa itti fayyadama isaa hunda jalaa kaasee tartiibaan isiniif hima. Egaa warroonni zeenii qabdanis warroonni jawwii qabdanis akkasuma warroonni STC yookaan sawaa qabdanis baga gammaddanii. Aappiin kun akka ajaa'ibatti isiniif dalagaa. Warroonni gama TikTokiitiin hordoftan viidiyoon kun guutuu isaa TikTok waan hin dandeenyeef profaayilii TikTok gattuquudhaan gama YouTube kiyyaa isin geessaa. YouTube kiyya profaayilii TikTok irra gattuqaadha seenaadha. Subscribe illee naaf godhaa, viidiyoo like godhaa, share godhaa, saayibboottan keessan biraan gahaadha isinin jedha. Egaa marree gama barumsattiin isin dabarsaa ammas nafaana turaadha. Aappiin isa kana yeroo raggadho inni haala kanaan nu dhufaan gabbuuseetiin jira jechuudha. Yeroo gabbuuftan haala kanaan isiniif dhufa. Aappii isarraa akka gabbuufattan isiniif hima. Liinkii isaa telegiraama kiyya jala isiniif qaba. Haala kanaan yeroo isiniif dhufe aappiin update gootan tuttuqaa sadeen bakka sarara harka bitaa kara gubbaa kanaan tuttuqaa sadeen tana tuuxanii update gootanii jechuudha. Haala kanaan isiniif tarreessa. Yeroo inni haala kanaan isiniif tarreesse tajalqabaa tana filattan jettuudha. Update jettu tana tuuxanii update gootanii achi booda tajalqabaa tana asuma irratti dhiistan serverii isaa jechuudha. Too select server kana mujoo kana irratti dhiistanii jalqabuma kana irratti lammaffaa irra tuuxanii akkaataa shari'aa teessanii nigaa warri zeenii qabdanis warri sawaa qabdan warri zeenii qabdan asirratti isiniif dalaga hono. Warri zeenii qabdan zen free special one kaasaa'ee zen free special one kajoo kanarra kaayyattanii akkasuma warri jawwii qabdanis jawwii aappiin kun akka ajaa'ibatti dalagaa. Warri jawwii qabdan immoo asirra kaayyattan kuno. Warri jawwii qabdan asirra godhattan kaasaa'ee jawwii special one kanarraa kaayyattanii. Okay, akkasuma warri sawaa warri sawaadha isarra kaayyattanii. STC isa kana jechuudha. Kuna warri sawaadha obboleewwan kaasaa'ee STC free special one kajaa kanarra kaayyattanii jechuudha. Warri zeenii warri sawaadha. Egaa aappiin kun akka ajaa'ibatti dalagaa. Haala shari'aa teessaniitiin warri jawwii qabdan jawwii irratti, warri sawaa qabdan sawaa irratti, warri zeenii qabdan akkasuma zeenii irra kaayyachuudhaan aappiin kun akka ajaa'ibatti dalagaa. Mee amma shari'aa sawaa fi zeeniin keessaa qaba. Shari'aa lachuurrattu isiniin agarsiisa. Mee shari'aa zeenii irra kaa'ee isin argisiisu. Zeenii aappiin kun paaswordii itti naqii maalii hin qabu jechuudha. Achi booda okay kana tuuxanii akkuma agartan kuno xiqqoolleen turu jechuudha. On ta'ee jira. Gama gubbatti qulfii nuuf baasee jira. Aappiin kun saffisni isaa ajaa'iba. Xiqqoolleen turu jechuudha. Maasha Allah akka ajaa'iba dalaga. Yoo agartan kuno qulfii gubbatti nuuf baasee jira jechuudha. Asittis lakkaa'aa jira. Asiinis lakkaa'aa jira. Asiin on taatee jirti kuno magarrootee jirti. Kana achi maal barbaadan akka ajaa'ibatti isin dalaga jechuudha. Mee shari'aa
sawarratti deebisee sana argisiisu. Shari'aa lama sawaa fi zeenii keessaa qaba. Kunoo tokkoffaa STC jedha kunuun argitanii mee asirratti deebisee sana argisiisu. Okay, STC bira deemna ammaan tana. STC bismillah. STC yaa warra shabakaan zeenii isin biratti dadhabaa sawaa akka itti fayyadamtan wallaaltan baga gammaddanii kunoo sawarra keenya achi booda ofiidhama kana gara oonitti achi deebisnaa jechuudha. Sawarratti on goona jirra. Asirratti wanni takka beekuu qabdan shabakaan gizee isin fakkeenyaaf akkanatti jira sawarra kayyattanii sawarratti dhooytanii isiniif dalagullee fakkeenyaaf haalammaa taa'u kanaan cinaa tokko qofa lakkaa'ee on osoo hin taane disconnect osoo hin taane yoo callee ta'e akkam gootanii gubbaa kanaa gad harkeeftanii shabakaa keessan xayyaararra keessan yeroodhaaf xayyaararra keessanii karaa lamaa jira. Xayyaararra keessanii bifa haaraan bantan shabakaa keessan jechuudha. Yoo haala kanaan des karaa biraatiif jira. Dhibbaan dhibbatti dalaydii garuu sawaan akka shari'aa biraatii miti. Maaliif shabakaan isidhaa jabaa waan ta'eef akkaataa barnaamijaan kun itti dabalameen hanga wal argatutti hin dalaydu jechuudha. Okay, achi booda bifa haaraan irra deebinee banna. Ammallee nuuf hin dalayne hayyee akkam gootan gubbaa kanaa gad harkeeftanii garuu bilbila namaa waladdaa settingii keessa seentanii settingii keessa erga seentanii booda yoo nu dalaguuf dide jechuudha. Yoo dalage yoo nu dalaguuf dide achi booda wifi ka jalqabaa kana tuutanii achi booda gad dhuftanii mobile network bakka yoo kana irra tuutanii mana shari'aa keessa seentan jechuudha. Achi booda bakka shari'aan teessan keessa jirtu yoo tokkoffaa taate sawaan tokkoffaa tuuta yoo lammaffaa taate lammaffaa tuutanii an sawaa tokkoffaa keessaa waan qabu waan ta'eef tokkoffaan tokko achi booda shabakaa keessan LTE 3G 2G auto connect jedhee achirraa qaba jechuudha. 4G irraa qaba gabbuustan ka 3G ka jiru kanarratti 3G 2G auto connect LTE hin qabu jechuudha. Lammaffaa kun asirratti gabbuustan ka lammaffaarratti yoo lammaffaarratti dide sadaffarra fiddan sadaffarratti yoo dide afuraffarra fiddan 2G jechuudha. Yoo 4G irratti yoo dide 3G fi nusarra fiddanii achi booda immoo yoo dide achirratti 3G qofarra fiddanii 3G irratti illee yoo dide 2G irra fiddanii jechuudha. 2G online kan yoo kanarra fiddanii mee 3G irra kaayaa ilaalu. Viidiyoon yoo isinitti dheerate dhiifama. Shabakaa keessan haala amma isin agarsiisu jiru kanaan jijjiirtanii H irra fiddanii 4G irra 3G irra fiddanii laaltanii jechuudha. Appiin akka ajaa'ibatti dalaga maaliif haala bakka isin jirtaniitiin murteessaadha waan ta'eef achi booda cuftanii bantanii boleewwan viidiyoon isinitti dheerata warri sawaa qabdan haala amma isin jeqnaan itti mokkoradha. Dhibbaan dhibbatti dalaga shakkii takka mala jechuudha. Bakka isin jirtanii murteessaadha waan ta'eef shabakaan keessanii fi shabakaan barnaamijaan irratti dalagame wal gituu qaba jechuudha. Kanaaf H 3G 4G akkuma isin jedhe xayyaararra kaayyattanii itti mokkortanii yoo ilaaltan akka ajaa'ibatti isin dalagaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan keessaniif sheer godhaa. Viidiyoon kun akka nama hundi bira gahuuf warri sawaa qabu warri zeenii qabu warri jawwii qabu akka itti fayyadamuuf sheer godhaa obboleewwan keessan biraan gahaa. Like godhuun dagatinaa YouTube kiyya akkasuma subscribe naaf godhaa isin jira. Akkasuma viidiyoo biraa qabadhee hanga isiniif deebi'utti gaa nagaan naaf tura isin jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Warri zeenii qabdan kunoo dhibbaan dhibbatti akka dalagu irra deebi'uudhaan connected successful jira. Kanaaf baga gammaddanii shabakaan kun hayyeega aappii kana description video kana jala siif kaa achi jala seentanii gabbuufattanii jechuudha. Linkii isaa description video amma ilaalaa jirtan kana barreeffama karaa gadii kana tokkodhaan linkii aappii gabbuufachuudhaaf jiru kana irratti tuqxanii Play Store keessa isin geessa gabbuufachuu dandeessanii jechuudha. Yoo ammoo akkasitti isin danda'amuu baates Chrome keessas ni jira. Aappiin kun barreeffama asirra jiru kana osoo dogoggorre qubee tana yoo itti barreessite Chrome keessas ni jira. Google Chrome keessas ni jira. Akkasuma yeroo ati viidiyoo kana agartetti Play Store keessa seenuu mala. Aappiin kun haaraa waan ta'eef Play Store keessa seentee illee yoo carraan kee viidiyoo kana yoo turte agarte
gabbuufachuu dandeessaa jechuudha. Garuu warri amma itti mokoraalaa yoo isiniif Play Store keessa yoo isiniif bee carraadha nasiiba keessanii akkasuma warri Play Store keessaan arganne Chrome keessa seenuudhaan barbaadadha. Warri Chrome keessa dhabdan ammoo linkii viidiyoo kana jala isiniif kaaya bifa salphaa ta'een bakka bareedaadha argattanii gabbuufachuu dandeessanii jechuudha. Achii achi deemtanii barbaaduu irra linkii kana gama gadii barreeffama aappii bilaashaa yoo kana gattuqanii egaa aappii buufachuudhaaf linkii yoo kana tuqxanii gabbuufattanii jechuudha. Description jala isiniif kaaya linkii isaa akkasii share walii godha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.